Babaaroo nageenyi badhaadhaa shama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota televezyiinii ONN qophii keenya magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee irraa isinii tamsaafnu kaarraaf jennee qabannee dhiyaannee jirra. Egaa yeroo adda addaatti mata duree adda addaa jalatti afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin qophiilee adda addaa isinii dhiyeessaa turreerra. Har'allee qophii tokko fudhannee gara keessan ga'uudhaaf kunoo dhiyaannee jirra. Egaa tarii yoo kaameraan keenya isinitti argisiisaa jiraate namoonni lakkoofsan gara 6 ta'an har'a stuudiyoo keenyatti ganamu waan argamanii jiru. Sababni maali kan jedhu waliin turree kan isin biraan geenyu ta'a. Hundumaafuu qophii keenya hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jedha. Daawwattoota keenya akkuma mata duree irratti jedhee har'a ganamuwaan namoonni gara 6 ta'an manguddoonnis akkasuma dargaggeessis kan keessatti argamu stuudiyoo keenya magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee gamoo Shaggar Grand Mall jedhamu irratti argamutti argaman komii tokko qabnaa akkasuma miidiyaan keessan ONN komii keenya kana gara qilleensaa nu haa dabarsu manni Oromoos haa ta'u uummattoonni biyya kanaa nu haa dhaga'anii jedhaniiru. Namoonni kun akkanatti manitti baay'een isaanii kaaba Shaggar akka waliigalaatti Salaalee kan jennee beeknurraa kan dhufanidha. Isa malees naannoo Buraayyuutti namni dhufan ni jiru. Mee komiin isaanii maali? Bakki irraa dhufan onni isaan irraa dhufan yookaan aanan isaan irraa dhufan kam kan jedhuu fi komii isaan kaasan walumaan turree kan daawwannu ta'a. Ammallee irra deebiidhaan hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jenna. Egaa baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Kaayyoon miidiyaa kanaatis kaayyoon ONN ijoon rakkoon uummataa furamee gama hawaasummaatiin gama diinagdeetiin nagaan namni bahee akka galuu fi jireenya isaa akka fooyyeffatudha. Hundumaafuu egaa komii keessan dhaggeeffachuudhaaf ONN qophiidha. Daawwattoota isinillee nu faana bu'uudhaan akkasuma qaamonni mootummaa waan kana dhiyeenyan hordoftanii deebii kana qabna yoo jettanis gara stuudiyoo keenya yoo dhuftan waa tokko rakkoo tokko malee kan isin keessummeessinu ta'ame isaan irraa eegallu bakka irraa dhuftan nu himaa daawwattoota keenyaaf. Magaalaa Buraayyuu ganda Kattaarraan dhufe maqaan koo Kadir Oliiqaan jedhama. Hayyeen Kaffaaloo Baqqalaan jedhama. Asuma kaaba Shaggar godina Shawaa kaaba Salaalirraan dhufe jechuudha. Ani kaaba Shaggar ana dagan magaalaa Ambisootirraan dhufe. Ayyaanis Salaalee aanaa Warrayyaarsirraan dhufe maqaan kiyyaas Balaa Taayeen jedhama. Anillee kaaba Shaggar aanaa Kuyyuu magaalaa Gabra Gurraacharraan dhufe maqaan koo Maamoo Shifarraa jedhama. Galatooma obbo Mokonnin namni baay'een isin beeka. Galatooma anillee kaaba Shaggar aanaa Kuyyuu ganda duwwaa tokko keessa dhufe Mokonnin Jaankaa jedhama. Tole galatooma isinumarraa inni eegala obbo Mokonnin rakkoo jira rakkoo kan ammoo qaama dhimmi ilaaluun biraan nu gaadhaa jettaniiti kan gama keenya dhuftanii bilbilaan isin naannatti himtan jechuudha. Mee rakkoon jiru wal fakkaatas ta'e akka wal fakkaatutti naannoo waan beektan yoommoo keessan bakka irraa dhuftan adda ta'es akkasuma nu kaasamee daawwattoota dhaggeeffattoota keenya. Gaariidha gaafin gaariidha rakkoon amma gaggeeffamaa jiru rakkoo guddaadha. Mootummaadhaa fi uummata kana qaamni walitti buusuudhaa fi tattaaffii godhutu jira. Nuti illee yeroo darbe akkuma uummata kanaatitti simannaa adda bilisummaa uummata Oromoo gaggeessine sababa sanii nuti miseensa adda bilisummaa uummata Oromooti. Simannaas gooneerra. Shanee deeggartan nuun jedhanii to'e yeroo adda addaatiin doorsisoo sodaachisoo waan adda addaa nurra gaheera. Aanaa Kuyyuu keessatti poolisoonni illee shanee gargaartan shanee qallabdan nuun jedhanii to'e yakka yoo goone naannoo uummanni keenya jirutti nu qulqullaa'uu qaba jennee yeroo nuti gaafannu nu dhuskanii to'e Giraar Jaarsoo iddoo jedhanitti bakka maatiin keenya nu agarretti dhuskaatti nu hidhanii to'e. Eenyu sin? Namoota 20 wayi gaafasan. Namoota 20 wayi. Amma Giraar Jaarsootti nu hidhanii godina poolisii godina nu geessanii godinni poolisiin godina Giraar Jaarsootti nu dhiyeesse Giraar Jaarsoo immoo yeroo gizee nurratti gaafate bultii 14 nurratti gaafate
bultii torba nurratti gaafate bultii sadii nurratti gaafate jarreen kun bilisaan yakki wanna raawwatan hin jiru jedhee abbaan alangaatilleen himatan qaban nuun jedhee himatan irraa cufe wabii mataa keenyatiin akka baanu nu taasisanii hin galtan nuun jedhanii ta'e aanaa keenyatti nu deebisanii aanaa keenyatti immoo deebi'anii akka haaraatitti nu hidhanii mana hidhaatitti nu rakkisaatii turanii macarrashaa irratti immoo yoomi gaa kuni sanii bultii 10 qabamne. Tole. Qaama darbe kana. An darbe kana jechaadha. Sambooda maal godhanii giraar jaarsootitti immoo deebisanii nu dhoskanii giraar jaarsootiin leenjii deemtan nuun jedhanii ta'e sanqallee bakka jedhamutti bakka poolisiin leenjii poolisiititti dhoqqee keessatti nu hidhanii ta'e tuuttaa tokkichaan akka manaa baanetti tuuttaan jijjiirama uffata jijjiirama hin qabnu nyaanni hin jiru nyaanni gahaa hin jiru ruuzii dheedhii nutti kennanii baatii sadii achitti nu rakkisaa ta'e nu hiriiraa turanii ta'e galuu rakkisan. Yoom gadhiifamta nam? Yoom erga gadhiifamta? Maskaramii bultii 2 fulbaana 2 jechaadha. Amma naannoo jirtu? Naannoo jirra. Naannoo sanitti mana hidhaa sanitti unkaan yeroo mootummaa naannoo Oromiyaa ilmaan Oromootitu biyya kana bulchaa jira yeroo kana keessatti miti kaleessa ani umuriin kee nama waggaa ganna 62ti rakkoon akkanaa dhiibban akkanaa godhamee ta'e hin beeku. Leenjiidha nuun jedhan leenjiin nuu kenname hin jiru ji'a sadiif ruuzii dheedhii nuu kennanii jaamni achitti hidhamee ta'e dubartiin daa'imaa wajjiniin ulfi naannoo sanitti rakkina hin taane ilmaan Oromoo poolisoota Oromooti jennee nuti odoo ilmaan keenya odoo jennuun isaan keessatti nama biraatitu jira natti fakkaate malee Oromoon Oromoo irratti akkasuma nyaata dhaabne nyaanni gahaa nuun kennamne jedhanii gaafannaan namoota dhiitanii dhoqqee keessatti reebanii falataadhaan caccabsanii akkan dubbanne nu godhanii ta'e ji'a sadii achi keessatti nu rakkisanii ta'e maatiin uffata hoo fuudhee nu dhufellee akka uffatni nuun kennamne nu godhanii ta'e leenjitan nuun jedhanii ta'e gadhiifamaa nuun jedhan. Maal leenjitan? Wanti leenji'e tokko hin jiru. Nu dhukkubsanii ta'e achoo keessatti baasanii ta'e nu galchuudhaan mana keessatti alatti hin baanu manatti walitti cufanii.